Salphateen haa godhuudhaaf calqateetuma appilikeeshina feesbuukii keessa seentaa eegas boodee eega feesbuukii keessa seentee namticha san yooni maqaa isaan beekne kan haakii godhuu barbaachisan maqaa isaan beekne taate koomeettiin sii godhe yookiin laayikiin sii godhe jala deemtee maqaa isaa yookiin piroofaayilii isaa bichaa barbaaddetta. Eegas boodee sarchi gootee piroofaayilii isaa liinkii isaa barbaaddee achirratti kooppii godhatta liinkii. Har'aan darbe bifa salphaatiin akka feesbuukiitti haa godhuu dandeenya. Feesbuukii tokko isin agarsiisaa jechuudha. Jalqaba irra dhuftee feesbuuk keessa seentaa jechuudha. Yeroo appilikeeshinii feesbuukaa bannu akkana dhufnee namticha haa godhuu barbaanne san kamiyyuutu maqaa isaa bichaadhaan osoo bilbilaa fi imeelaa fi paaswordii isaan beekne haa godhuu dandeenya jechuudha. So asirra dhufuu dandeenya. By the way yoo namticha maqaa isaan beekne nama laayikii sii godhee jala deemtee haakii godhuu dandeessaa jechuudha. For example as jala gisee seennu namticha hon moo'ee heemaan hajuu laayikii naa godhee piroofaayila isaa as jala seenee kooppii godhaa. Eega kooppii godhee booda asirraa ba'aa jechuudha. Yeroon ba'ee asirraa feesbuuka keessaa ba'ee bifa kanaan feesbuuka keessaa asiin ba'aa jechuudha. Bikka tana log out teettanii tuutanii log out keessaa baatu haareetti log into other account hajoon akkaawuntii biraa seenuu barbaadde hayyoo san seentaa jechuudha. Yeroo kana asitti maqaa isaan beeknu imeelii isaan beeknu paaswordii isaatis hin beeknu waan ta'eef imeelichi amma asitti kooppii liinkii godhanii sana asi peesti goona jechuudha. Eega peesti goonee booda asirra dhufnee paaswordii agoon naguma paaswordii jedhamteen tokko agoon eegas booda akkanatti. So do you now continue for this account? Accounting kee kana hijee jira jechuudha. Namtichi kun maqaa isaa moo'ee himaan jedhama. You go not use in akeeti muka biraatti hin jira jechuudha. So yes continue. By the way karaa biraatiin feesbuuka qabootiinis irra salphata. Feesbuuka qabootiinis bifa kanaan gootan. Achi keessa seenteetuma akkuma barbaadde yoo barbaachisaa taate maqaa isaa sarchi gootee itti barreessitee maqaa isaatti barreessitee bakka tuqaa sadiin san tammiisee jecha jirtu san keessa seentanii see all ta'etu jira seentanii piroofaayila isaa guutuu jira seentanii eegee baaftan gama gadii irratti jirtu liinkii kooppii godhattanii jechuudha. Eegas boodee dhuftee feesbuuka loog aawut jettee keessaa baate feesbuuka yeroo bifa kanaan keessaa baate kan gama aazir akkaawunti kan jiru sanarratti hojjetaa jechuudha kan duwwaadha. So feesbuuka qaforra laalu jirra jechuudha. Bifa kanaan paaswordii achirratti kan iimeeli jiru sanarratti itti galchitaa jechuudha. Iimeelii kee kana kooppii godhatte san liinkii san peesti gootee asirratti yeroo itti galchitu paaswordii sin jaa jechuudha. Paaswordii si gaafata. Yeroo paaswordii si gaafatu ati bifa kanaan paaswordii isaa tan inkorreetii taate tan sirrii hin ta'in taqqatanii ta'a jechuudha. Yeroo kanaan seetaappiitti guddisin jaa jechuudha. Yeroo kana maal goota cheenji iimeeli lakkoomsa isaa jalaa jirta jechuudha. Lakkoomsa bilbila innis banateen san jalaa jirta. 疫情期间，请配合戴口罩，站住！口罩呢？哎呦，别打了，我有为什么不戴？以后注意点。好了，我可以过去了吗？又不戴口罩，退群！我戴着呢，打我干嘛？口罩是给脖子戴的吗？再测一下体温。啥玩意儿？哼，我就不戴，你能把我咋样？滚蛋！让你嘚瑟！别笑。特殊时间，请配合测量体温，一切正常，请勿聚集。还有你正在检查中，口罩呢？找